boqonnaa bara baraa argattu jedhu. Bu'uura kanaan gaafii torba ergaa kan fakkaatu. Tokkoffaan mariidha. Marii yaa'ii marii akka nu gaggeessan gaafan. Yaa'ii marii. Luboonni amantoonni hordoftoonni amantaa Ortodoksii baadiyyaadhaa haga magaalaa teenyee akka mari'an, akka haasofnu, keessa keenya akka itti himan sadarkaadhaan hanga sadarkaa addunyaatti bataskaana hooggananirraa qabee egaa abbootiin eebbifamoonni Phaaphaasonni gaafii kana kan isinii dhiyeessinu waan hunda sassaabdanii waan qabdaniif karaa keessanii malee wanti darbu, wanti socho'u, wanti deemu hin jiru. Kanaaf gaafa isin luka kaafattan wanni hunduu sakaallamee kanaaf kanas irraa qaba. Piriinsiipaalii. Gaafiin kun abbootii muraasa immoo ni ilaallatu. Haala qabatama amma keessa jiru kanarraa kaanee ni ilaallatu. Abbootii biyya lallaba qabatanii amma jiran. Egaa episkoopoosonni haarofti hin ta'uun eebbifamoo Abuna Niqoodimoos eegalanii jiru Harargee Bahaa irratti marii. Eebbifamoo Abuna Eelsaan Wallagga Bahaa irratti eegalanii jiru. Kanaafuu akka hojii gaggeessaan gaafanne hojii gaggeessaan hangafa Phaaphaasitiin ala homaan hojjetu. Qaamni gaafannu hin jiru. Siniidha kan gaafannu waan ta'eef gaafii kana dhiyeesse. Gaafiin ergaan inni jalqabaa yaa'ii marii akka nuun qopheessitaniif. Biyyi lallabaa Phaaphaasiidhaaf akka haadha manaati. Biyyi lallabaa haadha manaa yoo taate manneen kiristaanaa biyya lallabaa san keessa jiran ijoollee isaaniiti. Kanaafuu ijoolleen isaanii abbaa isaanii wajjin mari'achuu barbaadu. Haasa'uu barbaadu. Ijoolleen baadiyyaa cittuu keessa jiranii fi magaalaa keessa jiran abbaa wajjin mari'achuu barbaadu. Sadarkaa mana kiristaanattis mari'achuuf carraan qabu. Muree kan hodhu bulchaadha. Gurra kan qabu hin jiru. Aanan sassaabee mariisisuu hin barbaadu. Onnee san hin qabu. Biyyi lallabaa sassaabee mariisisuu hin barbaadu. Onnee san hin qabu. Amma isin hangafoonni Phaaphaasonni biyya lallabaa kanarratti muudamtan biyyoota lallabaa irratti muudamtan san mana bataskaanaa kiristaanaa baadiyyaadhaa hanga magaalaa keessaa lubootaaf amantoota walitti qabdanii akka mariisistan ergaan amma ani dabarsaa jiru. Ergaan. Galtee sassaabadhaa. Ijoolleen keessan maal jedhu? Akkamitti tajaajilamaa jiru? Akkamitti hoogganamaa jiru? Maal dhaban? Maal argatan? Galtee kana sassaabadhaa. Yeroon isaa amma.
yaa'ii onkololeessaa dura kana gochuun barbaachisaadha abbootii keenya. Abbootii keenya. Bu'uurarra, burqaarra, maddarra rakkoo jiru gatii kafalaatii sassaabatii mariisisaa haasofsiisaa. Kana dhoorgattan luboota fi amantoota. Qaalawaadirra hin jira. Waggaatti si'a 2 silaa sassaabdanii mariisisuu qabdan. Yaa'ii waliigalaa gaggeessitanii. Yaa'ii waliigalaa yoo sassaabdan biyyoonni lallabaa tokko manneenuma barnoota dilbataatu ignoor gootu. Hin sassaabdan. Sinitti dubbatu waan ta'eef. Dhugaa sinitti himu waan ta'eef. Haala qabatama manni kiristaanaa bakka bu'anii dhufan irra jirtu sinitti himu waan ta'eef. Dhugaa kana immoo dhaga'uu waan hin barbaanneef yaa'iin kun seerarra taa'ee jiraatus murtanii gattan. Hanga alagaa ta'utti jechuudha amanaa fi lubni. Kanaafuu seerarra jira, heerarra jira, dirqama qabdu. Yoo dhuguma quuqamni mana kiristaanaaf amantaa kanaa sinirraaf sin keessa jira ta'e bu'uura seeraa fi heeratiin amantoota luboota walitti qabdanii yaa'ii gaggeessitanii ragaa dhugaa odeeffannoo dhugaa qabatamaan lafarra jiru amantootaa fi luboorraa dhagaa. Maal amantootaa fi luboota qofatu badaa? Baqataa. Dhumni keessan maal taasise? Ragaa qabdu? Ragaa qabdu? Tokko yaa'ii kana bakkatti deebisu. Bakkatti inni gaafinii fi ergaan kiyya tokkoffaan kana. Gaafinii. Inni lammaffaa kuni keessodha abbootii koo. Keessatti luboonni sin bobbaastan, amantoonni sin hooggantan maal kan amma Kiristoos waan jedhamu hin beekuufi miti. Namoonni ilma namaatiin maal jedhu jedhee kan gaafate. Maal jedhu jedhee kan gaafate. Afaan isaaniitirraa dhaga'uufi saba abbootii koo afaan isaaniitirraa dhaga'uufi malee hin beeka. Maal siniin jennanu? Maal jennee sin leellisne? Maal jennee sin komanne? Maal jennee sin amanne? Kana abbootiin dhagaa, ijoollee keessan dhagaa, sassaabatii dhagaa. Biyyi lallabaa ishii qormaata keessa jiru, rakkoon nageenyaa jiru haa ta'u, biyyi lallabaa kuuwwan maaltu sin abbootiin itti gaafatamummaan jalqabaa sinirra jira. Hin ta'a jettanii kan fudhattan si waan ta'eef karaa sanirra deemaa turtan. Kanaafuu ijoolleen keessan luboonni amantoonni waan siniin jedhan yaa'ii qopheessatii mana kiristaanaa tokkorra. Yaa'ii manneen kiristaanaa, yaa'ii aanaa, yaa'ii biyya lallaba odoon gaggeessiin yaa'ii addunyaawaa kan onkololeessaa sanirra naqinaa. Faayidaan qabu. Bataskaanan fayyaddan. Tokko isa. Lammaffaan